Nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Sagantaa kun sagantaa fayyaa Dr. Koo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo isiniif dhiyaatudha. Sagantaa kana keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa, fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, dhibee keessoo, dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa xiinsammuu wajjin wal qabatan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e wajjin wal barra. Keessummaa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Duraan dursa sagantaa keenya irratti eeyyamamaa taatee hawaasa keenya bal'aa barsiisuudhaaf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomi isin jechuu barbaada. Namoonni baay'een egaa toora miidiyaa hawaasummaatiin si beeku. Hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turteen akkasumas immoo bakka jiraattutti namoonni hedduun si beeku. Garuu hawaasa namoota miidiyaa hawaasummaa fayyadamne wajjin wal baruudhaaf eenyummaa kee eessa akka hojjetu? Tole galatoomi Dr. Gurmeessaan Qosaan jedhama. Ispeeshaalistii dhibee keessaati. Amma kanan hojjedhu hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Wallaggaa kan magaalaa Naqqamteetti argamu jechuudha. Galatoomi Dr. Gurmeessaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummaan keenya irraa Dr. Gurmeessaa Inkosaati. Dr. Gurmeessaa Inkosaan ispeeshaalistii dhibee keessoo akkasumas gama miidiyaa hawaasummaatiin odeeffannoowwan fayyaa garaagaraa dhiyeessuudhaan beekama. Dabalataan immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaara Piroofeesaraa ta'eeti kan hojjechaa jiru. Kanaaf Dr. Gurmeessaa wajjin turtii gaarii qabaanna. Egaa Dr. Gurmeessaa har'a wanti nuti ilaaluu barbaanne qaamni keenya egaa hojiiwwan garaagaraa qaba. Kutaa qaama keenya keessaatii namoonni garaagaraa akka jedhanitti warshaa qaama keenyaa jedhanii kan kaasan keessaa tokko tiruudha. Tiruun maaliif warshaa qaama keenya jedhame? Tiruun keenya immoo faayidaa akkamii qaama keenyaaf kennuu danda'a? Normaalii qaamota keenya keessa qaamonni vital organ jedhaman jiru. Vital organ jechuun maal jechuudha? Qaamota sana malee dhalti namaa jiraachuu kan hin dandeenye warroota jedhaman jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ija dhabee jiraachuu danda'a, miila dhabee jiraachuu danda'a, harka dhabee jiraachuu danda'a. Qaamota immoo namni dhalti namaa tokko dhabee jiraachuu hin dandeenye qaama keenya keessaatti vital organ kan jedhaman qaamota murteessoo kan jedhaman hin jiru. Isaan kun maal maalidha yoo jenne sombiin hin jira, tiruun hin jira, sammuun hin jira, kaleen hin jira jechuudha. Isaan kan amma wantoota kana malee turuu hin dandeessu. Wantoota vital organ yookaan qaamota murteessoo jedhaman kana keessaatti kaleen isa tokkodha jechuudha. Tiruun isa tokkodha jechuudha. Tiruun faayidaa maalii qaba kan jedhu faayidaa hedduu qaba. Faayidaa nuun tarreessine baay'ee dheeraa ta'u jechuudha. Walumaa galatti garuu maalidha? Tiruun hojiin hojjetu hojiin jalqabaa wantoota qaama keenyatti rakkoo fidan yookaan wantoota qaama keenyaaf summii ta'an yookaan wantoota qaama keenya miidhuu danda'an yoo qaama keessa turan akka isaan nu hin miinetti summiidhaa ala isaan taasisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qorichoonni gaafa liqimsinu alkoolii gaafa dhugnu alkooliin tokko gaafa dhugamu fakkeenyaaf tiruudha miti kan inni miidhu akkuma kan hawaasa keessattis baay'ee beekamaadha. Tiruudha jechuudha kan detoxify jedhamu. Detoxify gochuu jechuun wanta summii ta'e tokko akka inni summii ta'e qaama hin miinetti jijjiiruu jechuudha. Qaamuma keenya irraas immoo kan oomishaman jiru. Qaamni keenya walumaa galatti qaamni namaa kuni akkuma warshaa guddaa tokkotti yoo fudhatte warshaan amma yoo wanta tokko oomishu wantoota inni oomishu sana keessatti by product yookaan immoo bu'aalee cinaa kan jedhaman hin jiru. Bu'aaleen cinaa sun immoo qaama keenya irratti miidhaa geessisu. Wantoota bu'aalee cinaa uumaman sana akka isaan qaama keenya irratti miidhaa hin geessisne summii warra ta'an sana akka isaan summii sana ta'uu dhiisan taasisaa jechuudha. Inni kan biraan oomisha irratti sin hirmaata tiruun jechuudha. Maal oomisha yoo inni wantoota dhiiga sirna ittituu dhiigaa hordofan oomishuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Vaayitaaminoota adda addaa oomishuu keessatti gahee guddaa taphata. Akkasumas pirootiinii qaama keenyaa oomishuu keessatti illee kan akka albuuminii kan jennu jiran pirootiinii oomishuu keessatti meeshaalee enzaayimoota ittituu dhiigaa hordofan oomishuu keessatti sirna piroosesii pirootiinii adda addaa gar tokko jijjiiruu keessatti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Walumaa galatti faayidaa guddaa isaa tokko lafa kaa'uudhaaf sammuun yaaduudhaaf hin fayyada. Kaleen dhiiga calaluudhaaf fayyada yoo inni turuun immoo wantoota summii ta'an akka isaan summii ta'anii qaama keenya miine bifa summiirraa gara summii hin taanetti jijjiiruudhaaf fayyada yoo inni salphaatti akkasitti fudhatamuu danda'a jechuudha. Baay'ee galatoomi yaada bal'inaan kaasteetta. Egaa namoonni baay'eedhaaf ifa akka tuutti tiruun keenya isa jalatti argatu namni tiruu tokko qaba. Namoonni hin beekne jiraachuu danda'a waan ta'eef kalii lama qaba namni somba lama akkuma qabu. Tiruun ispeeshaalii somba keenya gara mirgaa jalatti akka argamtu yookiin immoo naannoo qara laphee gara mirgaatiin akka argamtu asirraa hawaasni keenya akkuma isaan argaa jiran jechuudha viidiyoo suuraa irratti argaa jiranii. Akkuma ati jalqaba irratti kaaftee
Wantoonni gara keessatti fudhannu yookiin nyaataanis ta'e dhugaatiidhaan baay'een isaanii gara caasaa kutaa qaama keenyaatu hin deemin tiruu keessa darbuudha baay'inaan. Turuun immoo akka qaama keenyaaf gaarii ta'utti barbaachisaa ta'utti calalee yookiin immoo ditoksifaayi godhee akka dabarsu nuuf kaafteetta. Mee kanuma wal qabatee egaa yeroo baay'ee an waanan beeku namoota yeroo baay'ee tiruun isaanii dadhabe yookiin immoo tiruun isaanii hojiin ala ta'e baay'ee argiteettatis. Anis namoota hedduu argeera. Namoonni tiruun isaanii miidhame garmalee miidhame kunniin hanga sadarkaa tiruu jijjiiruutti illee yeroo itti ga'u jira. Tiruun isaanii hanga jijjiiramutti. Egaa tiruu jijjiiruun immoo yeroo waa'ee kalee qofaa haasofna malee qarshiiwwan guddaa qarshii miliyoona 3-4 ol akka gaafatu quban qaba. So namoonni baay'een immoo akkuma beeknu ganis gama baha Itoophiyaan turanis gama lixa Oromiyaas gara hojjetteetta baay'inaanii keeziin kun erga itti heddummaate erga miidhamanii booda kan isaan dhufan. Erga dhibeen garaagaraa isaan qabe. Ibin bakka tokkotti maal jedhanii waamu sitti fakkaate. Dhibee sabbata waaqayyoo jedhu tarii mudatee ta'ee hin beeku. Anaani dhibee sabbata waaqayyoo utuu hin taane dhibee simbiraa yoo jedhanii hin dhaga'an yeroo baay'ee. Tarii inni kun maalirratti hundaa'uu danda'a? Harargeetti simbira jedhama actually. Bakkaa bakkatti godinatti qooqni gargar ta'uu mala dhukkuba simbiraa jedhama yeroo baay'ee. Dhukkuba simbiraa kan jedhamu kun garuu maal sitti fakkaate? Akkuma beekamu namni dhukkuba tiruun qabame tokko sababa beeknuun jechuudha iji isaa gara keellootti jijjiirama. Iji isaa gara keellootti jijjiirama. Maaliif iji isaa gara keellootti jijjiirama? Akkuma sila sii kaasaa ture dhiigni keenya kun hin jijjiirama. Ji'a sadiitti baay'ee dhiigni diimaan dhala namaa kana keessa jiru turtii ji'a sadii yookaan umurii guyyaa 120 qofa qabdi seeliin dhiiga diimaa tokko jechuudha. Seeliin dhiiga diimaa sun gaafa du'u wantoonni dhabamsiifamanii hin jiru. Wantoonni dhabamsiifamuu seelii dhiiga diimaa sana wajjin wal qabatan waan dhabamsiifamuu qabu hin jira. Tiruun gaafa dadhabu sana pirooses gaafa gochuu dadhabu qaama keessan baay'ata bilirubiiniin jechuudha. Inni sun gara ijaa deemeet ija bifa keellootti jijjiira. Inni kun sababa dhukkuboota hedduu ta'uu danda'a. Dhukkuba tiruu kamiinuu dhufuu danda'a jechuudha yeroo baay'ee. Isa sana gaafa ija bifa keelloo gaafa arganii dhukkuba simbiraa kan jedhan akkasitti yeroo waamaniin dhagaa jechuudha nu biratti. Asirratti ammas kanan waa'ee jijjiirraa dhukkuba kalee dhukkuba tiruu kaastee turte. Tiruun gaafa dadhabu hin jijjiirama akkuma kalee jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu yeroo baay'ee hin dhagahamu wanta akkasii. Maaliif sitti fakkaate akkuma jalqaba kaaftetti namni tokko kaleen isaa lamaan isaa fail godhee yookaan dadhabee jijjiirrachuu barbaade kalee nama fayyaa tokko keessaa fuutee itti jijjiirtee fi inni sun nama fayyaan ittiin deemuu danda'a jechuudha. Inni suni tiruu irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Tiruu irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Jijjiirraan isaas hamma tiruutti amma kan kaleetti hin salphatu jechuudha. Waan baay'eetti jira waan baay'ee wal xaxaadha kan tiruu jechuudha. Jijjiirraan tiruu dadhabee fi jijjiirraan kalee dadhabee garaagarummaa. Kanaafidha jechuudha inni biyya keenya keessatti illee hin danda'amu. Hin jiru jechuudha biyya kana keessatti. Yaaliin isaa kun baay'ee rakkisaadha biyya keenya keessatti. Isaanis namoonni dhukkubsattoonni baay'een isaanii kan gaafatan jiru keessaanii. So gabaabadhumatti gara ispeeshaalii irraa kan tattaafsuudhaaf kaane wantoota tiruu keenya miidhan akkasumas immoo keessattuu immoo baay'inaan kan heddummachaa jiru waa'ee dhibee vaayirasii tiruu irratti akkasuma nu barbaadini. Isa dura garuu vaayirasii tiruun alatti vaayirasiin tiruu kalee tiruu keenya akka miidhu beekamaadha. Mee wantoonni tiruu keenya miidhuu danda'an maal fa'aadha? Tiruu keenya maaltu miidhuu danda'a? Maaliif namoonni baay'een of eeggannoo gochuudhaaf akka maluu fi tiruun keenya akka miidhamneef maal gochuu qabna? Yookiin immoo wantoonni tiruu keenya miidhan haala kamiin qonnee ilaaluu dandeenya? Tole wantoota tiruu keenya miidhanii hedduutu jiru. Wantoonni tiruu miidhan kana jennee tarreessuu dandeenya. Kana keessaa garuu kan akka addunyaatti sadarkaa jalqabaarra jiran maalidha yoo jette tokkoffaan alkooliidha. Akkuma tamboon somba kallattumaan deemee hubu alkooliin immoo tiruu hubaa jechuudha kallattiidhumaan deemee. Karaa tiruu detoxify ta'a waan ta'eef. Maaliifi ba'aan isaa tiruurra jira. Namni tokko alkoolii gaafa dhugu alkooliin sun akka qaama miine hojiin kan ulfaatinni yookaan ba'aa hojii alkoolii sana qaama keessaa dhabamsiisu tiruurra jira jechuudha. Tiruun sana jedheeti sadarkaa hedduu keessa darbe gaafa deemee jedhu dadhabeeti mallattoo adda addaa agarsiisuu jalqaba. Namni sun sana booda carraa yaalamee fayyuullee hin qabu jechuudha. Inni kan biraan vaayirasii tiruuti. Vaayirasii tiruun gosa hedduutu jiru. Isa booda ni ilaalla. Gosa baacaa daa kan jedhaman jiru. Isaan kanadha inni kan biraan jechuudha. Inni yeroo ammaa kanatti immoo kan akka addunyaatti bara 2030tti sadarkaa tokkoffaa ta'a jedhamee kan yaadamu akka dhukkuba tiruutti
non alcoholic fatty liver disease yookaan naafildan jedhamu jira. Inni kun maalirraa dhufaa ulfaatinni qaamaa garmalee ol ka'uurraa kan ka'e yeroo itti coomni tiruu keessatti kuufamu jechuudha. Sadarkaa adda addaa qaba gaanni kuni sadarkaa hamaarra yoo ga'e inni kunis akkuma sasanaa tiruu dadhabsiisaa deemeeti namni sun survive gochuu dadhaba yookaan jiraachuu dadhabaa jechuudha. Keessumaa inni kun amma namoota baay'ee biratti beekamaa miti beekta. Alkooliidhaa fi vaayirasii tiruu kana qofadha jedhameeti yaadama gaati. Biyyoota gurguddoo keessatti garuu biyyoota baay'ee keessatti amma sadarkaa tokkoffaarra kan jiru tiruu miidhuudhaan naafildii yookaan immoo non alcoholic fatty liver disease jedhamu kanadha. Kallattiin gara afaan Oromootti yoo hiikne dhukkuba tiruu coomarraan kan ka'e. Coomarraan kan namni gaafa furdatu bakkee qofaan osoo hin taane gogaa jala qofa osoo hin taane kan coomni kuufamu qaama keessallee intarnaal orgaanii keessallee akka kuufamuu danda'u. Akkas jechuun garuu amma bakka namni baay'ee furdaa ta'e tokko dhukkuba kana qaba. Namni tokko salphaa ta'e qallaa ta'e tokko immoo dhukkuba kana hin qabu jechuun hin taane inni kuni akkuma fakkeenyaa fi furdinni qaamaa garmalee dhukkuboota metabolic syndrome jira miti dhukkuba dhiibbaan dhiigaa jira dhukkubni sukkaaraa jira dhukkubni kolesteroolii garmalee jira kana wajjin wal qabatee dhukkubni naafildii jedhamu kun kana wajjin wal qabatee hin jira jechuudha. Kana fayyee jechuudha kan galee tiruu miidhuu danda'a. Keessattuu yeroo ammaa haala jireenyaa jijjiirama jireenyaarraas kan ka'e special exercise godhuudhaas kan ka'e haala hojii keenyarraan kan ka'e namoonni baay'een ulfaatina qaama ol kaa'aadhaaf saaxilamoodha. Akkuma jenne ulfaatinni qaama ol kaa'aa yookiin furdinni garmalee kun immoo rakkoo kanaaf nama saaxilu keessatti illee qooda guddaa akka qabaatu kaafneerra. Egaa wantoonni tiruu keenya miidhuu danda'an maal akka ta'e asumarraatti argineerra alkoolii akkasumas immoo vaayirasii tiruu dabalataan immoo coomni ammaan ol kaa'aa ta'e yeroo inni tiruu keessa kuufamu yookiin non alcoholic fatty liver disease kan jennu kunillee tiruu keenya dadhabsiisuu akka danda'uu fi tiruu keenya irratti miidhaa geessisuu akka danda'u kaafnee haasa'aa jira jechuudha. Mee kana keessaati amma akka irratti haasofnu kanan barbaade keessattuu namoonni baay'ee vaayirasii yeroo jedhaaf hin sodaatu. Vaayirasii yeroo jedhanii gara maalii wajjin rileet godhu HIV wajjin waa walitti fidanii fi vaayirasii fakkeenyaaf amma dhibeewwan common cold kan jennu yookiin immoo dhibee utaalloon baay'een isaanii vaayirasiidhaan dhufu. Akkuma kana vaayirasiin immoo tiruu keenya miidhu jira. Vaayirasiiwwan tiruu keenya miidhan keessaa tokko immoo hepatitis virus kan jennu jiru. Immoo dhibee vaayirasii tiruu. Mee dhibee vaayirasii tiruu kana akkamitti qoonnee ilaaluu dandeenya? Tole dhibee vaayirasii tiruu kana vaayirasii tiruu maaf jedhame suma jedhu fakkeenyaaf akkuma dura kaaste vaayirasiin gosa hedduutu jiru. Vaayirasiin qufaa qofa kan fidu vaayirasii gosa dhibbaan lakkaa'amantu jiru. Qufaa qofa kan fidan jiru. Qufaa mataasaa kan fidu vaayirasii gosa tokko. Vaayirasiin HIV jira. Vaayirasiin tiruu jira. Vaayirasiin kan gogaa kanarratti ba'ee maal jedhu jira. Vaayirasiin immoo ulaa gadameessaa qabatee kaanserii ulaa gadameessaa nama saaxilu jira. Vaayirasota gosa hedduu jiru addunyaa kanarraa jechuudha. Vaayirasii gaafa jedhamu namatti maalidha kan dhufu dhukkuba yaalamee fayyuu hin dandeenye waan jedhudha jechuudha. Yeroo tokko qaamni keenya iyyuu kan isaan mo'atu jira vaayirasota dadhaboo tokko akkuma qufaa kanaa jechuudha. Self limited disease warra jedhaman kana isaan kana qaamni keenya yeroo itti lolee mo'atu hin qabaa jechuudha. Isaan sana dhiifneeti yeroo ammaa vaayirasii yaalamee fayyuu danda'u hin jira. Vaayirasiin fakkeenyaaf hepatitis yookaan vaayirasii tiruu isa gosa C jedhamu kana waan baay'ee nama gammachiisu yaalamanii tootaalii irraa fayyuun hin danda'amu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Maaliif vaayirasii tiruu jedhaman isa jedhutti yoo dhufne vaayirasonni kun ispeesifikaalii kan isaan huban qaama keessaa addatti tiruudha kan isaan deemanii hubanii jechuudha. Vaayirasiin tiruu gosa hedduutu jiru. Gara gosa 6-7 jiru. Vaayirasiin gosa A jira, B jira, C jira, D jira, E jira. Gnis jira jechuudha. Baay'eetu jiru. Beekamoo miti kanarra kan darban jechuudha. Yeroo baay'ee hawaasa keessatti kan argaman garuu daa'imman keessatti hepataayitisiin gosa A kan jedhamu hin jira. Inni kun takkaamaan qabatee garaa kaasaa ol deebisaa maal jedhee ofii isaatii hin bada. Vaayirasii gosa B'dhaaf gosa C kan jedhaman garuu nama wajjin yeroo dheeraa jiraachuudhaan dhibee tiruutiif kan nama saaxilanidha jechuudha. Walumaa galatti garuu vaayirasota kana kan tokko isaan taasisu kan isaan huban tiruu qofa jechuudha qaama keenya keessa. Sammuun hubani kaleen hubani tiruu qofadha kan isaan hubanii jechuudha. Achumatti immoo walii isaaniitiin adda addummaa guddaa qabu. Vaayirasonni tiruu qabatanii yeroo dheeraa turuu hin dandeenye takkaatti qaama keessaa baduu danda'an hin jiru. Vaayirasonni immoo umurii guutuu nama wajjin jiraachuu danda'an hin jiru. Vaayirasonni gosa Eedhaa fi gosa E jedhaman kuni yeroo baay'ee nama qabatanii takkaadhumatti nama keessaa kan badanidha jechuudha. Vaayirasiin gosa Cdhaaf gosa B garuu nama qabateeti yeroo dheeraa kan nama wajjin turuu danda'udha jechuudha. Kanaafidha hawaasa keessatti rakkoo guddaa kan geessisu tiruu sababa
lubbuun darbuu namootaaf sababa guddaa kan ta'u vaayireesota kana keessaati inni jalqabaa vaayirasii gosa B'dhaa fi gosa C'dhaa jechuudha. Asirratti kan namatti tolu gosa C kanaaf amma qorichi guutummaa guutuutti fayyisuu danda'u argamee jira jechuudha. Gosa B'dhaaf garuu qoricha akkuma kan HIV kan gadi qabu malee kan guutummaa guutuutti fayyisuu danda'u yookaan balleessuu danda'u hin jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti. Egaa asirratti gosa vaayirasii kanaa keessaati kan gosa B yookaan vaayirasii gosa B kana yoo ilaalle vaayirasiin kun gaafa nama qabatu akkaataan daddarbinsa isaa karaa saalqunnamtiitiin kan daddarbu jechuudha. Akkuma vaayirasii HIV akkuma vaayirasii karaa walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneeti tokko karaan darbu jechuudha. Meeshaalee karaa hin qabne karaawwan HIV ittiin darbu hundumaatiin darba vaayirasiin kun. Yeroo baay'ee garuu maaliif HIV'n uwwisa miidiyaa qaba. Attenshinii mootummaa addatti qaba. Kanarraa kan ka'e namni yeroo baay'ee amma vaayirasii HIVdha kan attenshinii nama bira jiru malee vaayirasii tiruu gosa B kana miti jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuu fi vaayirasiin gosa B kuni akkaataa daddarbinsa isaa salphaatti yoo ilaalte kan HIV irra al 100dha kan inni caalaa darbu jechuudha. Dachaa 100 HIV caalaa darba. Dachaa 100 caala. Fakkeenyaaf namni fayyaan tokko nama dhukkuba HIV wajjin qabu wajjin otoo wanta ittisa addaan fayyadamee yoo walqunnamtii saalaa geggeesseef namni hepatitis B hin qabne tokko nama qabu wajjin walqunnamtii saalaa geggeesse carraan isa kan hepatitis B sanaa qabamuun isaa al 100 ol kaa'adha jechuudha. Kana jechuun baay'ee akkam hamaa ta'e sitti argisiisa jechuudha. Even namoonni bahee hepatitis B vaayirasii caalaa kan sodaatanii ulfaa fi HIVti. Kanaaf barumsa guddaa ta'aaf jennee yaadna. Even carraan daddarbinsa dachaa 100 jechuun waan guddaadha. Mee gara biyya keenyaatti yeroo dhufne immoo hepatitis B vaayirasiin akkam pirivaalaansiin isaa yookiin immoo argamni isaa nama ammamidha yoo qorannoon jiru maal fakkaata? Argama gaafa jennu gaatii argamni vaayirasii kana akkamidha yoo ta'e baay'ee ol ka'aadha. Ammas hawaasa keenya keessatti kan hawaasni keenya hubachuu qabu sirriitti jechuudha. Waa'ee vaayirasii kana tokkoffaa vaayirasiin kun erga darbee booda agama akka inni hamaa ta'e beekuu qaba. Lammaffaa immoo hawaasa keessatti argamni isaa agama akka ol ka'aa ta'e beekuu qaba jechuudha. Persentii 5 amma 8ttidha qorannoon jiru. Persentii 5 tuqaa lama amma persentii 8tti jechuudha. Bakka itti persentii 10 ga'u illee hin jira. Persentii 5 jechuun persentii 8 dhiibnee persentii 5 sana yoo fudhanne nama 100 randomly akkasumatti hin callistee nama 100 yoo itti qabde namoonni 5 keessaati hepatitis B kanaan qabamuudha jechuudha. Namoota 100 irratti waamtee laaboraatooriidhaan utuu qoratteeti. Kezaa achi keessaa namni 5 vaayirasii tiruu kana qabaa jechuudha. Of keessaa dhiiga isaa keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kun wanta baay'ee guddaadha baay'ee ol ka'aadha. Dhukkubni tokko hawaasa keessatti persentaa tokkodha jechuun baay'ee ol ka'aadha. Maaliif miliyoona 100 jira yoo ta'e persentaa tokko jechuun miliyoonni tokko qabamaadha jechuudha dhukkuba sanaan. Persentaa takka jechuun persentaa 5 jechuun immoo amma akkanitti yaaduun baay'ee ulfaataa miti jechuudha. Daddarbinsi isaa aga kana kan daddafee kan daddarbu beekamaadha. Al 100 inni irra kan HIV irra. Karaa meeshaalee qara qabaniif karaa walqunnamtii saalaa haadharraa ilmatti haadharraa yeroo da'umsaa haadharraa mucaatti illee garmalee darbachuudha. Keessumaa yoo waggannoon godhamu ta'e kanaafidha dubartoota ulfaa kan qorannoon hepatitis B godhamu jechuudha. Yaa namoonni baay'ee asirratti maalla dhimma qorannoo ulfaa hordofii ulfaatii wal qabate namoonni tokko akkamitti fudhatu fakkaate. Wanta argirraa kaasee mana yaalaa hordofii ulfaa maaliif deemte jennaan marfee fudhachuudhaa fi ayiraniidhaa fi kan teetaanasii fudhachuudhaaf deemnaa jedhu. Kana qofa jedhanii kan yaadan jiru baay'een isaanii. Dubartiin tokko yeroo ulfaa yeroo isheen mana yaalaa dhuftu qorannoo godhamuuf keessaa tokko qorannoo hepatitis B vaayirasiin akka godhamuufdha. Maaliif haadharraa akkuma jette gara daa'imaatti darbuu danda'a. Gara daa'imaatti darbeenaan immoo kominikeeshinii garaagaraa fiduu danda'a. Dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uu danda'a daa'imman irratti. So kanaaf qorannoon kun akka kennamu atis kaasteetta. Gabaabumatti nama 100 keessa nama 5 jechuun nama waan salphaa miti. Nama 8 miti namni 5 iyyuu. Even namoonni baay'een yeroo mana yaalaallee kan dhufanii erga dhukkubsatanii booda kan dhufan. Kanaaf qorannoo kana gochuun barbaachisaa akka ta'e ilaalamuun barbaachisaa ta'e akkasumaan asumaan beeksisuun barbaada. Mee egaa haala daddarbinsa isaa dubbattiita. Hepatitis B vaayirasiin yookiin gosa hepatitis B kuni karaa walqunnamtii saalaa akkasumas immoo karaa meeshaa qara qabaniin darba jetteetta. Ogeessota fayyaa fi hepatitis B vaayirasiin immoo akkamitti ilaalame? Yeroo baay'ee ogeessonni fayyaa carraan dhibee kanaan qabamuu isaanii namoota kaanirraa ol ka'aadha jedhamee yaadama. Maaliif sababni isaa?
Inni kun yeroo baay'ee gaatii mana yaalaatti kan dhukkubsattoota kana dhukkubsataan hepatitis B vaayirasii kana qaama isaa keessaa qabu dhukkubsatee gara mana yaalaa dhufa. Yookaan dhukkuba tiruutiin dhukkubsatee dhufa yookaan dhukkuba biraatiin dhukkubsatee dhufa yookaan immoo akkasumatti callumadee dhufuu danda'a jechuudha. Kana keessaatii karaa kamiinis ta'e karaa kamiin carraan dhangala'aa qaama dhukkubsataa sana keessaa ba'utti saaxilamuu ogeessa fayyaa isa kaanirra baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Ogeessi fayyaa tokko dhiiga nama keessaa hin waraaba. Dhangala'aa qaama keessaa ba'u kan garaa keessatti kuufame haa ta'u, kan somba keessatti kuufame haa ta'u, kan fincaanii haa ta'u, kan afaan keessaa haa ta'u, maal haa ta'u sadarkaa yookaan gargaaruudhaaf yaaluudhaaf dhangala'aa qaama keessaa ba'etti carraan saaxilamuu ogeessa fayyaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha hawaasa isa kanarra. Inni kun immoo maal taasisaa ogeessa fayyaa tokko vaayirasii kanaaf akka inni saaxilamaa ta'u taasisaa jechuudha. Isa kanaaf ogeessonni fayyaa hundumtuu talaallii qaba. Vaayirasiin kun talaalliin isaa sun baay'ee ittisuu danda'a. Talaallii marsaa sadiin fudhatamudha. Talaallii isaa namni fudhate carraan vaayirasii kanaan itti darbee qabachuu isaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf ogeessonni fayyaa fudhachuu qabu. Jedhamee gorfamaa jechuudha. Fudhachuus qabu ilaalamanii vaayirasii sana kan hin qabne yoo ta'e talaallii vaayirasii sanaa fudhachuu qabu jechuudha. Gama biraatiin immoo ogeessi fayyaa tokko yoo qabaate jennee immoo yaaduun innis barbaachisaadha. Ogeessi fayyaa tokko immoo vaayirasii kana qaba yoo ta'e carraan namatti daddabarsuu isaa immoo dhukkubsataatti dabarsuullee baay'ee ol ka'aa ta'uu danda'a jechuudha. Isa kanaaf maaltu godhama? Ageen ammas talaallii kana yoo fudhate carraan ofitti dabarsee dabarsuu isaa gadi bu'aa ta'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo fakkeenyaaf yaala hepatitis B yoo fudhatte hepatitis B vaayirasiin qaama kee keessatti argameedhumaaf qoricha isaan fudhattu. Gara yaala isaatti tun dhufin dura garuu ogeessi fayyaa tokko akkaataan itti yeroo inni itti yaala fudhachuu qabu kan hawaasa isa kanirraa adda siin jechuuf hin jiru. Maaliif dafe utuu vaayirasichi baay'inni vaayirasichaallee utuu inni miiliyoona baay'ee hin ta'in dafee qoricha sana fudhachuu qaba. Maaliif nama biraatti dabarsuu waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf ogeessota fayyaa wajjin wal qabatee kanatu jira jechuudha. Tokkoffaa ofii isaaniif eeggannoo guddaa taasisuu qabu, talaallii fudhachuu qabu. Akka carraa ta'e immoo yoo ofii isaaniitti illee akka carraa ta'e yoo kan vaayirasii kana qaban ta'e akka hawaasaatti utuu hin taane yaalli isaa kan ogeessa fayyaa qofaatti jira jechuudha. Hawaasa dhukkubatti kanaaf saaxiluu waan danda'amniif isa kanaaf irlii dafee akka fudhatanii jechuudha. Kanaaf addatti ilaalamaa jechuudha waa'een ogeessa fayyaa fi waa'een dhukkuba kanaa. Baay'ee galatoomi. Tokkoffaa ogeessi fayyaa akka miidhamneef lammaffaa immoo namoota baay'ee dhukkubsataa baay'ee argaa oola waan ta'eef namoota immiinii isaanii illee yookiin immoo sirni dhukkuba ofirraa ittisuu isaanii dadhabaa ta'e immoo carraa kanaaf saaxilamuun isaanii ol ka'aa waan ta'eef kan hambisuudhaaf ogeessi fayyaa dafee yaalamuu akka qabu nuuf kaafteetta. Egaa hepatitis B dhaa fi hepatitis C vaayirasiin hawaasa keessatti baay'inaan yookiin immoo hedduminaan akka argamu quba qabna. Asirratti wanta dubbachuu barbaadu fakkeenyaaf namni tokko hepatitis B dhaa yookiin immoo hepatitis C vaayirasiidhaan qabame jedhu pozitiif ta'ee jedhu. Carraan isaa yookiin immoo hepatitis B yookiin immoo hepatitis C dhaan qabame maal ta'uu danda'a? Maaliif yeroo takka gara kaansariitti illee guddachuu danda'a kan jedhamu jira. Ispeeshaalii hepatitis C wajjin wal qabate. So namni tokko yeroo qabamutti yookiin immoo infected yeroo ta'u jalqaba yookiin immoo dhibee kana yeroo qabamutti maal ta'a? Gara maalitti deema? Tiruu isaa takkumaan dadhabsiisa moo irraa fayyuu danda'a? Inni kun maal irratti hundaa'a sitti fakkaata? Tokkoffaa umurii nama qabame sana irratti hundaa'a. Lammaffaa gosa vaayirasii sana irratti hundaa'a. Sadaffaa immoo dandeettii madiinummaa nama sana irratti hundaa'uu danda'a. Dhukkuba tiruu kan biraa qabaachuu nama sana irratti illee hundaa'uu danda'a. Waan baay'ee irratti hundaa'a inni kun jechuudha. Garuu wanta inni irratti hundaa'u keessaa inni jalqabaa umuriidha. Fakkeenyaaf mucaa waggaa 5 tokko ijoollee waggaa 5 gadi haadharraa daa'imatti yoo darbe vaayirasiin kun carraan umurii guutuu nama sana daa'ima sana wajjin turuun isaa 95. Kana jechuun madiinummaan isaanii gadi bu'aa waan ta'eef 95 wajjin turaa jechuudha. Nama ga'eessa akka qofa akka keetii kana immoo yoo qabate carraan nu duukaa turuu isaa persentaa 5 qofa. Persentaa 95 qaamni keenya of keessaa dhabamsiisaa jechuudha lolee jechuudha. Of keessaa dhabamsiisa. Kan daa'imaa sun garuu persentaa 5 qofa kan of keessaa dhabamsiisu. Persentaan 95 itti fufaa jechuudha. Kana jechuun vaayirasiin tokko gaafa karaa wal quunnamtii saalaan haa ta'u karaa meeshaa qara qabuun haa ta'u karaa kamiin yoo sitti darbe carraa lama qabu. Qaamni kee of keessaa dhabamsiisuu fi si wajjin itti fufu. Inni kun maal irratti hundaa'a? Umurii irratti hundaa'a jechuudha. Yoo daa'ima ta'e carraan itti fufuusaa baay'ee ol ka'aadha. Yoo nama guddaa ta'e carraan itti fufuusaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Erga kana ta'eeti itti fufee immoo haa jennu. Vaayirasiin sun nama qabatee
dhiiga namaa keessa jira itti fufeera nama sana wajjin umurii guutuu jiraata yoo jenne sana booda maal godha kan jedhu ammas maal irratti hundaa'a. Tokkoffaa namni sun dhukkuba tiruu kan biraa qaba yoo ta'e baay'ee ariifataa fi hamaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhukkuba hepatitis B qabu tokko alkoolii gar malee dhuga yoo ta'e carraan tiruun isaa dadhabuu dafee in ariifataa jechuudha. Namni vaayirasii gosa C qabu tokko itti dabalee gosa B yoo itti dabalame itti dabalee gosa D yoo itti dabalame carraan tiruun isaa dadhabuu isaa baay'ee ariifataa ta'a jechuudha. Homaayyuu immoo dhukkuba tiruu hin qabu kan biraa jennee vaayirasii gosa B qofaatti qabame nam tokko yoo jenne sabooda carraan isaa maal ta'a kan jedhu namoonni baay'een akkasumatti vaayirasii sana baatanii jiraatu qaama isaanii keessatti jechuudha. Asirratti wanti hubatamuu qabu maalidha? Vaayirasiin gosa B kun kallattumaan dhaqee seelii tiruu ajjeesa miti. Directly cytopathic miti dhaqee ajjeesa miti jechuudha. Kanaaf callumadee jiraachuu danda'a. Achi booda turtii yeroo dheeraa booda maaltu ta'a qaamni keenya illola vaayirasii sana illola immuniitii keenya illolaa deema maal jedhaa deema sana wajjin tiruun miidhamaa deema jechuudha. Wantoonni qaama farra qaama keenyarra lullu yookiin immoo seeloonni dhiigaadis ta'uu kan biraa fi vaayirasiin sun yommuu isaan wal lolanii gidduutti wantoonni garaagaraa gadhiifamuu deemaa jechuudha. Tiruun miidhamaa deemaa jechuudha. Achitti tiruun sun gaafa miidhamaa deemu deemsa keessa deemee kan lubbuu galaafatu kallattii lamaan tokko tiruun dadhabee siiroosis kan jennu jechuudha. Tiruun kun seelonni tiruu kunii du'aniiti dhumarratti saayiziin tiruu xiqqaachaa deema. Saayiziin tiruus xiqqaachaa deema. Saayiziin tiruu xiqqaachuu caalaa immoo kan nama lubbuu balleessu maalidha? Madaa'aa hin fayyaa seeliin fayyasuun deebi'ee hojiin hojjetu utuma jedhu iskaarii ta'ee wayitti madaa wayitti dabalamee baay'ateetu maal jedha? Tiruun jira garuu seelonni isaan hojjetanii hojii ala ta'a. Tiruun hojii duraan hojjechuu qabu hojjechuu dhaaba sana booda namni sun hin du'aa jechuudha. Karaan kan biraa immoo kaanserii tiruu fidaa jechuudha. Fidaa kallattuu. Akkuma tamboon kaanserii sun baafidu vaayirasiin hepatitis B kaanserii tiruu fiduudhaan sadarkaa jalqabaarra jira jechuudha. Baay'ee kaarsinoojiinikiidha. Baay'ee vaayirasii tiruu fiduutti baay'ee ol carraan qabu ol kaa'aadha jechuudha. Yookaan siiroosisii kana fida yookaan kaanserii tiruu fida yookaan callumadee jiraata. Callumadee jiraata irraas immoo fayyuunis hin danda'amu. Ta'uu danda'a vaayirasii sana baay'inaan inni qaama keessaa qabu baay'ee gadi buusuun hin danda'amu. Qorichi hin jira. Hepatitis jechuudha. Hepatitis irraa fayyuun hin danda'amu. Amma kanaasaa jiru hepatitis B waan ta'eef malee hepatitis irraati namoonni qoricha vaayirasii hepatitis sana argatanii noobel kan saayinsii noobelii badhaafamaniiru bara 2020 natti fakkaata. Dhiyeenya kana kan dhufedha qorichisa. Kanaafuu asumaa nama ergaa maalii dabarsuutu nurraa eegama. Namoonni vaayirasii tiruu gosa C qaban guutummaa guutuutti vaayirasii sanarraa fayyuun akka danda'amu beekanii gara mana yaalaa deemanii qoricha sana fudhachuu ni danda'u jechuudha. Guutummaa guutuutti fayyuu danda'u. Okay. Egaa yaada bareedaa yaada bal'aa nu kaafteetta. Kanatti aanuuni ispeeshaalii amma hepatitis B vaayirasiin kunniin namoonni dhibee tiruudhaan qabaman kunniin mallattoo akkamii agarsiisuu danda'u? Hawaasa keenya biratti yeroo darbe baxxansee akka tasaa gaafadhee ture namoota tokko gaafachaa tureera. Mallattoo akkamii qaba gaafa jedhu mallattoo muraasa beeku namoonni baay'een. Namoonni mallattoo isaa immoo hin beekne jiraachuu danda'u waan ta'eef jalqaba yommuu nama qabu mallattoowwan akkamii agarsiisuu danda'a? Tiruun namaa immoo yommuu dadhabaa dhufu akkuma jalqaba jennee tiruun keenya wantoota inni oomishu wantoota baay'ee jira. Vaayitaaminii oomisha. Akkasumas immoo pirootiiniiwwan garaagaraa oomishuu danda'a. Dabalataan immoo wantoota xuraa'aa qaama keenya keessa jiran dhabamsiisa. Wantoonni kunniin yommuu isaan hojii dhaaban tiruun keenya dadhabeenyaan hojii dhaabaa yeroo hojii dhaabutti wantoonni kunniin affeekti yookiin immoo miidhamuu danda'u jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e mee jalqaba irratti namni dhibee tiruu qabu tokko mallattoo akkamii agarsiisa? Lammaffaa immoo erga tiruun isaa miidhame immoo mallattoo akkamii irratti mul'achuu danda'a? Mallattoon dhukkuba tiruu kana maal irratti hundaa'a? Sadarkaa isaa irratti hundaa'a. Akkuma amma kaasuu yaaltetti jalqaba vaayirasiin kun yeroo nama qabatu akkuma vaayirasota warra kaanii acute yookaan immoo kan yeroo gabaabaa sana namatti fidaa jechuudha. Dadhabuun hin jira, nyaata jibbuun hin jira, qaama gubuun hin jira, bifti ijaa gara keellootti jijjiiramuun hin jira, kana of keessaa qaba jechuudha. Erga kana ta'e booda immoo inni kun vaayirasonni gosa A haa ta'u, A, E haa ta'u, siinillee yeroo baay'ee waan akkasiidhaan hin mul'atu. Erga kana ta'e booda gara kiroonik isteejiitti darbaa jechuudha, gara isa yeroo dheeraa. Asirratti wanti beekamuu qabu namoonni vaayirasii gosa B kana qabanii qaama isaanii keessa jiru yeroo hedduu mallattoo kamuu hin qaban.
tiruun isaanii miidhamne taanaan jechuudha. Mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a. Mallattoo kamuu agarsiisan. Tiruun isaanii amma miidhaminitti kiroonik hepataayitiis biin qaama kee keessa yoo jiraateef qofa wanti addaa asirratti argamu jiru. Kanaafidha hawaasa keessatti dhibbeentaa 5 jennee mitiire. Namoonni mallattoon qabanii ofirratti hin beekanii yookaan gaafa yeroo ulfaa dhaqanii akka tasaa irratti argama. Erga irratti argamee booda abbaa manaanis qoratama. Abbaa manaa irratti argama. Akkasiin baramaa deema. Yookaan immoo dhukkubsatanii sadarkaa dhumaarra ga'anii dhaqee irratti barama. Yookaan immoo xaxaawwan dhukkubicha wajjin jiran wal qabatanii dhufanii jiru kan hepataayitiis bii kana wajjin wal qabatanii dhufan mana yaalaa gaafa deemtu ogeessi fayyaa akkasumatti hin qoratee bira ga'a malee mallattoo adda ta'e hin qabu jechuudha yeroo baay'ee. Mallattoon inni qabu yeroo tiruu miidhaa dhufudha jechuudha. Tiruun immoo gaafa miidhamu yeroo baay'ee gosa dhukkuba sanarratti hundaa'a mallattoon agarsiisu. Miidhamuma tiruu irratti hundaa'a malee fakkeenyaaf ammatti hepataayitiis biinis miidhamee, siinis miidhamee, alkooliinis miidhamee naafildi ta'e maal ta'e dhaqee dhumarratti mallattoo dadhabuu tiruu agarsiisa malee ka'umsa isaan agarsiisu. Ka'umsa isaa yeroo situ qoratee bira ga'a. Tiruun akka dadhabe mallattoodhaan arguu dandeessaa, qorattee arguu dandeessaa, sababa isaa sitti bira ga'a malee yeroo baay'ee mallattoodhaan kun dadhabinsa tiruu sababa alkoolii dhufedha. Kun dadhabinsa tiruu sababa coomaa dhufedha. Kun dadhabinsa tiruu sababa vaayirasii dhufedhattee akkasitti hawaasa keessatti adda baasuun ni ulfaata jechuudha. Haa ta'u walumaa galatti immoo tiruun tokko gaafa dadhabu mallattoo akkamii agarsiisa isa jedhuuf immoo inni jalqabaa qaamni dhiitaa jechuudha. Keessumaa garaarraa jalqabe garaan kun baay'ee dhiitaa miilli akkuma suuraa irratti argaa jiran kana inni dhiitaa maal ijji kun gara bifa keellootti jijjiirama akkuma silasii kaasuu yaadnetti. Ija jechuun gara adii kana adii isaa kanatu gara bifa keellootti jijjiirama. Gurraatti gidduu kana osoo hin taane adii isaa kanatu bifa keellootti jijjiirama. Inni gaati bifa keellootti jijjiiramus dhiisuu danda'a. Yeroo baay'een yeroo ariifataa ta'udha yeroo akiyuutii gaafa ta'udha yeroo baay'ee kan inni akkas ta'u jechuudha. Inni kan biraanii dhiiga ol deebisuun hin jira. Xaxaawwan dhukkuba kana wajjin wal qabatanii dhufan keessaatti iddoonni dhiigaa qoonqoo keessatti argaman yeroo itti dhiita'aniiti dho'anii dhiiganii dhiiga ol deebisuu hin jira jechuudha. Esophageal virus kan jedhu. Inni dhiiga ol deebisuu danda'a. Asirratti garuu kan wanti nuyi beekuu qabnu wantoonni kun gaafa walitti dhufanii dhibee tiruu agarsiisu malee dhiiga ol deebisuun amma yeroo hedduu sababa dhibee garaachaa wajjin ta'uu danda'a. Garaachaa wajjin qaamni ta'uun sababa dhibee kalee ta'uu danda'a dhibee onnee ta'uu danda'a. Dhiita isaa irratti hundaa'e akkaataa ka'umsa dhiitaa irratti hundaa'e. Akkaataa ka'umsa dhiitaa irratti hundaa'e inni kun yeroo hedduu amma kan dhukkuba tiruu jalqaba garaatu dhiitaa kan dhukkuba onnee jalqaba miilatu dhiitaa kan dhukkuba kalee jalqaba fuularraa jalqabaa jechuudha. Haa ta'u garuu dhumarratti deemee hundumti isaa dhukkubni hin dhiitaa. Dhukkubni sababa dhukkuba tiruutiin garaan yoo dhiita'e dhaqee miillis hin dhiita'uun oolu inni kun dhukkuba kalees yoo ta'e fuularraa jalqabu malee gara qaama isa kaanitti dhufuun isaa nafu jechuudha. Isa kanaafi mallattoowwan kana qaba. Garuu mallattoowwan kana qabaachuun isaa mallattoo dhukkuba tiruuti malee mallattoo dhukkuba tiruu sababa vaayirasii gosa baatiin dhufedhaan addatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Anis kanaaf hin kaase egaa akkuma jalqaba irratti jennee vaayirasii tiruu baasa ta'u gosa caasa ta'u alkooliis haa ta'u naafillis haa ta'u tiruun keenya miidhamnaan hojiiwwan tiruun keenya hojjetan baay'een isaa waan dadhabaniif waan miidhamaniif dhiibbaa garaagaraa even kutaan qaama keenya kan biraallee miidhamuu danda'a. Kana kaasuuf haasofne. Egaa kanarraa ka'uunii hordoftoonni keenya asirratti odeeffannoo gahaa argachaa jirtu jennee abdii guddaa qabna. So egaa mallattoo isaa maal akka ta'e maal akka ta'u kaasneerra gara dhumaatti yaaliin isaa maal fakkaata namni tokko yaala akkamitti kennamaaf? Fakkeenyaaf amma hepataayitiis B vaayirasiidhaanis poozitiif yoo ta'e fakkeenya namni tokko mana yaala deemee poozitiif ta'uu danda'a hepataayitiis B'dhaan jechuudha. Akkasumas immoo tiruun isaa dadhabuu danda'a. Sadarkaa tiruun isaa dadhabuu yookiin immoo sadarkaa tiruun isaa miidhamuu ga'uu danda'a. Kanaaf mana yaalaa yommuu dhufu qorannoo akkamiitu godhamaa fi akkasumas immoo yaalii akkamiidha kan inni argachuu danda'u. Kan gosa baa kuni jalqaba mana yaalaa gaafa dhufan qabaachuu isaaniitti mirkanaa vaayirasiin gosa baa jiraachuun isaa erga mirkanaa'ee booda walumaa galatti qorannoo akkamii geggeeffama qorannoo tiruu irratti dhiibbaa geessiseera jiraachuun vaayirasii sanaa jedhameeti kan ilaalamu jechuudha. Karaa dhiigaan kan ilaalamu hin jira. Wantoonni dhiiga keessa gadhiifamanii jiru gaafa tiruun miidhamaa deemu altiraasaawundiidhaan hin ilaalama hin argama jechuudha. Faayibirooskaaniidhaan hin ilaalama bifa weeviitiin kan ilaalamu hin jira. Bifa adda addaatiin maaltu ilaalama jiraachuun vaayirasiin tiruu gosa baa kun qaama keessa jiraachuun isaa tiruu irratti miidhaa geessiseera yookaan tuqeera kan jedhutti ilaalama jechuudha. Sana boodadha gara yaalaatti kan deeman. Tuqeera yoo ta'e yaalli hin jalqabamaa jechuudha. Hin jalqabamaa qorichi isaa
TDF jedhama. Sana booda hin dhaabbatu jechuudha takka jalqabna. Walumaa galatti hin dhaabbatu jechuu hin dandeessa. Yeroo dheeraa fudhatama. Vaayirasii sana akka inni qaama keessatti hin baay'anne akka inni wal hin horre gadi buusuu jalqabdaa jechuudha. Erga kana godhamee booda. Asirratti garuu nama hundumaaf tokko miti akkaataa yaala isaati jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf kan ogeessa fayyaa addadha. Kan dubartoota ulfaa addadha. Kan nama akkasumatti dubartii ulfaas hin taane ogeessa fayyaas hin taane yoo dhufe addadha. Kan immoo nama dhukkuba kan biraa fakkeenyaaf dhukkuba HIV wajjin qabu, dhukkuba hepatitis C dhukkuba kana wajjin qabu addadha. Kan nama sababa dhukkuba kaansarii fakkeenyaaf qorichoota immunity qaamaa gadi buusan nama fudhataa jiru addadha. Kanaaf inni kun baay'ee ispeesifikiidha waan ta'eef asirratti kaasnee haasa'uun isaas baay'ee barbaachisaa miti. Walumaa galatti garuu kan nama akkasumattiin nama dhibee biraas hin qabne maal jedhee kan vaayirasii kanaa yaalli isaa tiruu tuqeeramu hin tunne kan jedhu irratti hundaa'a. Jiraateef qofa qorichi hin kennamu jechuudha. Akkasidha. Kan warra kaanii garuu fakkeenyaaf kan daa'imaa haati gara daa'imaatti akka hin dabarsineef jecha sana duradha kan inni kennamu jechuudha. Baay'ina vaayirasii sana gadi buusuu qabda akka inni daa'imatti hin dabarreef qaama keessaa yeroo da'umsaa jechuudha. Namni dhukkuba kaansarii fudhatu tokko qoricha kaansarii fudhatu tokko sababa qoricha kaansariitiin immunitiin isaa gadi bu'a. Immunitiin isaa gaafa gadi bu'u yookaan dandeettiin dhukkuba loluu isaa gaafa gadi bu'u vaayirasiin kun carraa argatee akka inni baay'ee waliin fiigne yeroo sana kennuufii qabda jechuudha. Namni dhukkuba HIV fi dhukkuba kana wal duukaa qabu lamaan isaa wal duukaa yaaluudha. Wal duukaa qoricha yaaluutu jira wal duukaa kennitaaf jechuudha. Ogeessa fayyaa yoo ta'e utuu inni qaama keessa baay'ee hin baay'atiin akka hin dabarreef qofa daftee yaala kennitaaf jechuudha. Isa kanaaf isa kana ogeessuma fayyaa bira gaafa isaan deeman addatti kennamaaf jechuudha. Yaalli isaa yaala qaba hin kennamaafi yaalli sun garuu guutummaa guutuutti vaayirasii gosa baasana kan qaama keessa dhabamsiisu hin taane kan baay'ina isaa gadi buusudha jechuudha. Kan vaayirasii gosa caagaroo akkuma sila kaafne guutummaa guutuutti dhabamsiisee namni sun fayyeera jedhamee torban 12 booda qoricha sana sadarkaa dhaabuu danda'u irra ga'a. Namoonni kaleessa ta'e turuun isaanii baay'ee miidhame, baay'ee dadhabe. Yaalli akkamitti hanga sadarkaa kamitti kennamuu danda'a? Turuun isaanii namoota fail godha yookiin immoo turuun isaanii baay'ee dadhabe. Inni kuni akkuma sila sii kaasetti qoricha kennuuf hin danda'ama. Sadarkaa kamirra yoo ta'e inni kan biraa immoo akkuma dhukkuba kaleetti amma tiruu jijjiiruutti deemuu hin danda'ama jechuudha. Orgaaniin kamiyyuu amma qaama keenya keessaati jijjiiramuu danda'a baay'ina. Onneen illee jijjiirama. Jechuudha. Kan hin jijjiiramne hin jiru. Sombillee hin jijjiirama. Akkuma wantoota kana jijjiirtaa jechuudha. Garuu akka kan wanti sana salphaa miti. Aga kan baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma sila kaasaa turte tiruu tokko qofa qaba. Qarshii namoonni baay'een maaliif wantoonni kun dagatamaniiru beektaa? Odeeffannoon gama kanaan kennamus baay'ee gama miidiyaa hawaasummaanis ta'e gara takka takka karaa ministirii miidiyaan darbeen darba. Hawaasni keenya dhimma kana sirriitti baruu qabaadha. Maaliif namoota baay'ee miidhaa jira. Pirivaalaansii isaa yookiin immoo argamni isaa maal akka ta'e hammam akka ta'e ilaalleerra. Dhumarratti sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Egaa akkuma jenne dhibeen turuun keenya sababii garaagaraadhaan ka'ee miidhamuu danda'a jechuudha. Gabaabaadhumatti namni tokko of eeggannoo gochuudhaaf dursa of eeggannoo gochuun barbaachisa akkuma jalqaba irratti kaafne gabaabsuudhaaf hawaasaaf dhaamsa dabarsitu maali? Maal gochuu qaba? Vaayirasii turuu qofa osoo hin taane vaayirasii turuu gosa baa kana qofa osoo hin taane dhukkuboota isa wajjin wal fakkaatan akkaataa itti ittisan wal fakkaata jechuudha. Kan HIV wajjin wal fakkaataadha. An HIV wajjin eessatti adda addummaan isaanii HIV'n talaallii hin qabu. Inni kun garuu talaallii qaba jechuudha. Wal qunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne taasisuu dhiisuun dirqama ta'a. Qoratamuun meeshaalee qaraa qabanii wajjin fayyadamuu dhiisuun akkasuma immoo haadholiin gaafa mana yaalaa deeman ilaalamanii yoo kan qaban ta'e akka daa'imatti hin dabarre of eeggannoo taasisuun kun dirqama ta'eetu jiru. Yoo immoo fakkeenyaa fi namni hundumtuu fudhachuu danda'a. Dhuunfaarras hin jira talaalliin gosa. Talaallii namni kamuu fudhachuu danda'a. Namni kamuu fudhachuu danda'a. Dhuunfaarras hin jira. Keessumaa immoo namoonni sababa hojii isaaniirraa kan ka'e vaayirasii kanaaf saaxilamuu ta'an kan akka ogeessa fayyaa fa'aa jechuudha. Maashinarii garaagaraa namoota hojjetan. Namoonni akkas akkasii kuni talaallii isaa akka fudhataniin gorfamaa jechuudha. Inni kan biraan namni tokko fayyaa ta'e waan adeemuuf qofa bakka kun dhukkuban qabattee yaaduu hin qabdu. Vaayirasiin hepatitis gosa baa kuni nama sanatuun fayyaa isaa deemu isarraa sitti darbee dursee si ajjeesuu danda'a. Isa kanaaf of eeggannoo guddaa taasisuu qaba.
waa'ee vaayirasii kana hawaasni attenshinii yookaan xiyyeeffannoo itti kennee sodaatee of eeggachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana gargaara ni qabu. Baay'ee galatoomii egaa odeeffannoo gaariif bareedaa ta'e hawaasaaf geenyeerra asirratti hawaasni keenya of eeggannoo gochuu akka isaan qabanii dabalataan immoo namoota akkasii dhibeewwan mallattoo garaagaraa kaafneerra mallattoo isaan kana namoonni qaban mallattoowwan jalqaba irratti irraa turre kana qaba yoo qabaatan mana yaalaa fidanii yaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo talaallii fudhachuu dubartoonni ulfaas immoo hordoffii ulfaa sirriitti iddoo qorannoowwan kunniin kennaman godhanii deemanii gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asirratti kaafnee haasofneerra. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa nuti dhimma odeeffannoo fayyaa tiruu wajjin wal qabate akkasumas immoo dhukkuboota tiruu keenya miidhuu danda'aniif of eeggannoo akkamii gochuu qabna kan jedhu irratti kaafnee Dr. Gurmeessaa wajjiniin mari'achaa turre asirratti golamna. Dr. Gurmeessaa isinis haala kanaan istiidiyoo kanatti dhiyaattanii odeeffannoo fayyaa bal'aa odeeffannoo fayyaa wayitaa'aa ta'e kana hawaasa keenya biraan ga'uu keetiif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaarraa odeeffannoo dhimma dhibee tiruu fi akkasumas tiruu keenya wantoota miidhuu danda'an wajjin wal qabatan turtii nuti Dr. Gurmeessaa wajjin goone kana fakkaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Sagantaa kana qopheessuudhaan sagantaa kana gaggeessuun kan isin wajjin ture Dr. keessan Dr. Naafii Argeetudha. Galatoomaa.